Icciituma kana osoo beektuu biyya Arabaa keessa waggaa 10, waggaa 8, waggaa 7 hojjetaa jirta yoo ta'e viidiyoo kana keessatti of laali. Viidiyoo kana waa malee hin finne. Yooyaa ashamaa harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan koo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u jecha har'agaa viidiyoon kun shamarran biyya Arabaa keessattuu waggaa 2 ol biyya Arabaa keessa hojjechaa jirtaniif namoonni muudannoo akkanaa qabdanii yaada muudannoo keessanirraa barattaniirtu jedhee nabra. Namoonni immoo muudannoo akka kanaa hin qabne amma wanti akkanaa nu mudanne ka jettan immoo tarii gara fuula duraatti wanti akkanaas mudachuu danda'a waan ta'eef viidiyoo kana keessatti sirriitti gadi fageenyanii viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffachuudhaan keessatti of laala of yaadadha. Egaanii dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana akkan hojjedhu kan na godhee ijoollota lama. Ijoollonni kun lamaanis akkuma nama tokko biyya Arabaa jiru. Hojjannee maatii keenya jijjiirree of jijjiirre jedhanii biyya Arabaa jiru. Biyya Arabaa kana waggaa meeqa jiraatan? Biyya Arabaa kana eessa jiru kan jedhuu fi viidiyoo kana guutuu isaa haga dhumaatti dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Egaa jalqaba obboleettii tokko jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf dhiyeenya keessan na dubbistee muudannoo ishii kana natti himtee muudannoo ishii kana natti himtee gorsa naaf laadhu. Akkasumallee shamarran biyya Arabaa baay'een isaanii akkuma koo kan gowwoomfamanii maatii isaaniitiin orma biraa osoo hin taane alagaa biraa osoo hin taane maatiidhuma isaaniitiin obboloonni koo biyya Arabaa akka hin gowwoomfamneef viidiyoolee irratti hojjedhu anaafillee gorsa naa kennii jette obboleettiin kun. Innis egaa maalinni kan jedhuu fi yeroo baay'ee ani dhugaa dubbachuudhaaf gorsa shamarran biyya Arabaatiif yeroon isinii kennu isa dhugaa irratti hundaa'e malee isa zimmi jedhee viidiyoon koo qofti naaf haa laalamuudhaaf miti jechuudha. Egaa yeroo baay'ee nuti shamarran biyya Arabaa ofii keenyaa ofii hin taanu. Ofii keenyaa ofii hin taanu. Maatii keenyaaf namootaaf taana malee parsantii 100 keessaa 75 shamarran biyya Arabaa ofiif miti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf maatii ishii jijjiirtee biyya ishii jijjiirtee yeroo ishiin harka duwwaatti haftu jira jechuudha. Kun immoo maayinni gaafan isiniin jedhu viidiyoo hedduu hojjedheen ture. Egaa obboleettii kana maaltu mudate yoon isiniin jedhee obboleettii kana kan miidhee maatii umashiiti. Mana ijaarrattee mana ijaaranii fi xumuraniiti. Sana booda obboleettiin kun Saawudii jirti. Biyya keessaa immoo Itoophiyaadhaa obboleettii qabdi. Obboleettii ishiitiin mari'attee sila mana ijaarradhee meeshaa mana keessaa naa biti jettee maallaqa 200,000 obboleettii ishee irratti ergite. Mee dhaggeeffadhaa viidiyoo kana gadhumaatti. 200,000 obboleettii ishiitti meeshaa akkanaa meeshaa mukaas meeshaa mi'a mana keessaa walumaa galatti mi'a mana keessaa hundumayyuu isa bitamu naa biti isa hojjetamu naa hojjechiisettee obboleettii ishiitti ergatte. Haa ta'u malee obboleettiin ishii kun ishii garaa attee dhokattee jechuudha marii ishii osoo hin taane dhokattee carraa biyya alaa Dubaay yaalaa jirti jechuudha. Ishiin Itoophiyaa jirtu kun ishiin suni gowwaa miskiina koo kana gola madaami kushiinaa madaami keessatti gubachaati. Miini koo silaa mana ijaarradhee xumure mi'a koo obboleettii kootu naa bitaa amma galeetan jiruudhuma biyya Oromaa kana keessaa galeetan boqodhaa maatii koo gidduun jiraadhaa gaa'ilan godhadha jettee yaaddi garuu dubbiin akkasii miti. Obboleettiin ishii kun garaa ishee attee biyya Dubaay yaalaa jirti qarshii ishiitiin jechuudha. Qarshii ishiin meeshaa naa hojjechiisi jettee itti ergatte sanaan ishiin sun immoo maal gooti ishiin biyya keessaa ittiin Dubaay yaalaa jirti jechuudha. Osoo ishiin hin beekin maallaqa 200,000 kan obboleettii ofiitiin jechuudha jalaa balleessitee Dubaay deemte. Sana booda karaa kam dhageessi obboleettiin ishiin Saawudiidha meeshaa naa hojjechiisettee itti ergatte kun karaa maatii ishiituyyuu osoo hin taane karaa goddanyaa ishiiti obboleettiin akkas Dubaay jirti jedhanii itti himan. Mee maal jettu kana isin dhugaa dubbachuudhaaf osoo mariidhuma obboleettii ishiitiin
maallaqa isa kana meeshaadhaan siifan hojjechiisa yookiin illee meeshaa hojjechiisuuf ogummaa isaa dandeettii isaa hin qabu garuu obboleettii koo anis Dubaayii deemeen hojjetadha maallaqa naa liqeessi yookiin hiriyoota keerraa naa liqeeffadhu jettee isa qulqullummaa itti himte obboleettiin koo wayi diddii hin diddu. Egaa kana waan obboleettii koo irra gahe kana isiniif dhiyeessuun koo baay'een keessan amma karaa orma biraa nyaatamaan jirtan karuma maatii keessan nyaatamaa jirtu. Marii maallaqa ganan qabaa erga mana isinii ijaaranii maatiin keessan xumuraniyyuu dogoggorri isin qabdanii maallaqa ganan qabaa waan akkanaan bitaa jettanii maatii keessan mariisistu. Yeroo ittiin mari'atina maatii keessan jechuu kootii miti garuu waan isin beekuu qabdan namoonni maatiin keenya warri biyya keessa jiranii maallaqa 200 maallaqa guddaa agas fagoo kana osoo hin taane maallaqa waan atama fakkeenyaaf fi teebilii tokkoon hojjechiisa 20 yoo jette siina jajaman jechuudha. Kuni waan beekamaadha. Waan ofii kootii arge kan obboleettii kootii qofa osoo hin taane. Kanaaf egaa isinii haxxee ta'u yoo mana ijaarrataa jirtan karaa namaatiin karaa obboleessa keessanii karaa abbaa keessanii karaa obboleettii keessanii mana ijaarrataa jirtu yoo ta'e maallaqatti ergitanii balbala meeqannaa galchite ashawaan meeqan bu'e dhagaan meeqan bu'e akkasitti gaafachaa meeshaa moo yeroo dhugaa dubbachuuf keessattuu yeroo ammaa kana rakkoo guddaan nama keenyan jechuudha maatii keenya meeshaa mana keessaa naa bitaa yookiin naa hojjechiisa jechuurraa dhugaan isiniin jedha afuu wayyan isiniin jedha maaliif jetta boonee maatii keenya inamannaa jechuu dandeessu maatii keessan inamanina hin jennanis garuu maatiin biyya keessaa qabnu kuni fakkeenyaaf nuti biyya arabaa jirra jireenya gaarii gallee jiraanna illee yaanneti waan negatiif fagoo kana gaafa jannu isaan galteefaa hojiitti nun hojjettuu nun jedhu kanaafi sirriitti ijoolleen biyya arabaa of ilaalaa